Arabiyaa keessatti amma yeroo amma jiru tana keessatti yeroo ambaasiin baname tikeeta muradhaatii gala. Mataa xiyyaraa tikeeta muradheetiin gala Suudirraa. Biyya keessatti qabsooyitee du'uutu irra wayye malee boru ibidda nama qabsiisuun nama 5,000 gabbaasanii hin hafu. Akka amma deemaa jiru kanaan. Mootummaan qabnu namni mootummaan qabne ilmi namaa tokko wanni inni beekamu mootummaa qabaachuun yooni mana hidhaa keessatti nama ati dhukkubsatte yoo sirroorrisan yoo wanni tokko jiraatte namni sagalee sirraa ta'u embaasiidha jechuudha. Mana hidhaa keessatti namni hidhamee beeku ni beeka. Garuu namni mootummaa hin qabne embaasiis hin qabu. Namni mootummaa hin qabne mirgaas hin qabu. Namni mootummaa hin qabne lubbuu hin qabu yoo jettee ni ta'a. Lubbuun tarabbii harkaa qabu garuu. Immoo ati kabajaa miti shimbirrootti isinis habu namni mootummaa hin qabne. Nuti mootummaadha hin qabne. Silaa arra mootummaan Abiyyi Ahmad nuuf dhaabbatee Oromoof hadoodee kan dhugaadhaan wajjin ka jiraatu ta'e unkaan nama akkasitti itti darbanii ajjeesuu miti. Namni tokko mana hidhaa keessa jiru yoo qonqoo didee isaan rabbashee hin fadhuu nagalcha kana jee dhaqanii qaama mootummaa biyya teenyaa yaamanii fidanii maal fadha namni kun nuti afaan wallaallee jirra qixaanni isaa kana akkana yeroon tun akkana jaaniitii keessa hubachiisanii mootummaa biyya keenyaa fidanii nama tokkicha sanfirraa sossoban jechuudha. Ambara wayyaaneen aangoo harkaa qabdu hidhameetiin jira Suudi Arabiyaa keessatti. Osoo Abiyyiin hin qabatin. Yoo rakkinni tokko sirra gahe yaamaniiti ambaasii si yaaman. Ambaasiin ayamtan malee nyaata nyaadhuu jettee ugaati rabshaa goote si yaamaniiti. Maali rakkinni keessiin jee si gaafatee murteenii qabdaa hin qabu. Maal taate akkana galuun fadha jettee rakkina kan keetti himatteeti inni waraqaa sirraa barreessisan fuudhee mana murtii kaasii deddeebisee namni kun murtiin qabu galuu qabaa waan akkanaatii je'eeti si baasee si galcha. Garuu yeroo ammaan tana ilmaan keenya obboleeyyan keenya nama waan akkasii godhuufuu dhabaa fi mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiran. Sambira kutee arraan tana ibiddaan gubamanii akka nama qushaasha gabbaasee gubutti bakka takkatti ibidda darbanii gubaa jiran. Xayyib nama kana mootummaa xiyyaa ettee ni teessaa haadhatiyya. Ni teessaa obboleessa xiyyaati mootummaa xiyyettee. Namni qalbiin fayyaa qabdu namni sammuu qabu namticha kanaan mootummaa xiyya jee hin taa'u yaa obboleeyyan kiyya. Kanaafuu biyya keessatti illee sagalee tahaadhaati. Ijoollee dhuman tana cal jettanii hin laalinaa guyyaa lamaaf qofa wacinaati. Mootummaan Abiyyi Ahmad irra deddeebi'eetiin ja'a galuufin deema najjeesta malee yoo feete mootummaan Abiyyi Ahmad nuuf hin tahu nuus hin bulchu niis hin feenu nu nyaachuu deema qaallichi nu nyaachuu deema nama dhiiga bare duraanu. Nama dhiiga bare Oromoo nyaachuu bare akkana kukkutatee nyaachuu bareetu arra biyya san bulchaa jira. Nurraa kaasaa yoo dandeessan yoo dadhabdan nutu itti dhufna. Ifirraa kaasna aga dandeenyutti yoo kaasuu dadhabne itti dhumna. Lubbuuti yan fadwan hin fadhinatis lubbuu tante yaahi lubbuun tante maali tan bira kutte hin kunne lubbuu Hacaaluu Hundeessaa leenca sagalee takkaan diina raasusan bira kutte hin kunne. Kanaafuu obboleessa kiyya obboleettiitiyya lubbuu teetirraa kay Abiyyi Ahmad si bulchurra lubbuu tanteetirraa ha'iiti lubbuun tantee lubbuu ijoollee arra bakka takka nama 100 meeqa fixan san biran kunne borunuus nu fixan. Mana hidhaa keessatti nu fixuuf ta'an si fixuu ta'an. Arra biyya firiidamii qabduun jira jettee atillee yoo mataa ol qaqqabattu taate guyyaa tokko biyya firiidamii qabdu taate jettu san keessatti walitti qabanii si gubuu ta'an. Yoo waan kana osoo agartuu calqa jettu ta'e jechuudha. Kanaafuu wanni kun waan callisanii miti irra deddeebiitiin jee jira. Waan hin haasawii waan hin dhiisuun beeku akka tokkoon jijjiira sammuun tun gaafa Hacaaluu Hundeessaa wareegamerraa akka nama ifaa vaayibireeta yaani akka nama jawaala vaayibireetarra kaa'ee wayirra kaa'ee girna jette torbaan tokkoof gaafasanii wanni akkasii dabalata guyyaa lammaffaan irra deebuu isaati. Sadaffaa akkana irratti hin deebine abdiin qaba garuu asii olaasuu hin danda'u. Galatooma waan na hordoftaniif ilaa haga amma shir waliif godhaati ijoollee biyya keessa jiraniin gahaa.
irrattis waan jirru hin qabnu akka nama du'eetti akka nu hisaaban barbaanna. Boru nutis tanuma keessa jirraa jechuu fedheeti. Kanaafuu halkan gaarii bula.